Yaaddoon bee jiraan isin ija jira. Sa'aatii sana nutti hin dawwalin nuti dawwala waan irra geenye. Yaaddoon beeheeti jira. Uummata yana deebini midhaan maraataa deemtu sanis deebisiti deebi'a. Ammallee tumaan deebisa. Maal sa'aata sama hin uffatta walaa oolche maal yaaddoo achi baasuudhaaf. Yaaddoon achi behee jira sittiin dubbachi jira sittiin dubbachi jira abdiin dhageessu. Mee maaliin godha mallata akkaan ijoolleen mala naar qaba cabte. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattootaa fi hordoftoota keenya taaniti jirra. Yaaddoon bakka jiru irraa baafateeti jira akkuma dhageessanii abdii fi khaliifaa bilbila isaanii irra dawwalee hin bu'u guyyaa sadi guutuu irratti yaalutti jira. Har'aan tana waan ta'eef bakka hin beekne dawwalan naa bu'ee jira. Saniifin dafee kaameeraa kaajjadhee abdii faarratti dawwaleetiin karaa sanaa dafaa deebi'aadha. Yaaddoon ba'ee jira jechuu deemanii nafaana tura. Hello. Akkami abdi? Akami keessa ni maaltu jirta? Fayyuma qabdanii maali bilbila guyyaa sadi guutuu bilbilutti hin jira maali bilbila kan hin bu'u maal taatan? Kana isa jirta? Maali bilbila kan guyyaa sadi guutuu bilbileetiin dadhabee? Maalitu silkii dhukkadhee sinii fi kaasee waan keessa jirtu sin gaafachuuf nuti gaafa viidiyoo keessatti yeroo baatiin yaaddoo waraaban viidiyoo yaaddoo waraaban yaaddootu jiru san viidiyoo keessa mul'atu san ni beeytaami? Viidiyoo yaaddoo keessa mul'ate. Gurbaa yaaddootu jiru baanta? Isa arginee tiniin jilaalu jira gammatti silkii sarraachifama isa jiru haasoo nan ta'uti silkii tiniin jila kala silkii cufadhu. Silkii hin cufadhuuti akkini siin jee abdi. Silkii hin cufadhu wayi sii muudee mana dhageeffadhu haa. Wanni na himtu hin jiruuti amma sa'aatii sanatti waan natti himtu hin jiru ani yaaddoo achi baasuudhaaf. Yaaddoon achi bahee jira sittiin dubbachi jira sittiin dubbachi jira abdiin dhageessu. Hono akkuma gartanii akkuma asittuu namni osoo na bira jiruutu na dhageenye maalaja mana irraa fagaatanii jirtanii wanni isaan na dhaga'us takka hin jirtu osoo waan sitti mana dhaga yaaddoon ba'ee jira juunitu gurbaa harkeetiin jira jala dhiyaannee jira bilbila irraa citi jee bilbila gurratti na cufe yaaddoon ba'eedhaan itti mudeema yaaddoon ba'ee jira jechuun jiraan isaan ta gurbaa akkasumalee waan hin jiru hin dhaga'u hono bilbila irratti cufatee jira maaliif khaliifaaf inni duraanuu hoggaan bira jiru nan dhaga'u. Maalaja mana biraa fagaatanii jira mallee ittiin deebisaa yoo na dhagaanii soommataa samii hin dhayne deebi'an nasiiba isaaniiti. Asii deemanii ammoo uummata harka seennaan naa dhumattee isaanii miti. Maali kata irratti hin dawwalin siin jenne bakka keessa jiru kun natti hin tolu jira. Maali sirratti hin dawwalin dhaggeeffadhu hawaan isin jechu jiru uummatatti hin deemini deebi'ii maali guraan dhaggeessu dhagalaadhaati. Maali uummatatti hin deemini. Uummatatti hin deemini deebi. Elaafti maaleetii kun gurra kana hin dhaggeessu sabaal sittiin dubbachi jira baran. Ambar sittiin dubbachi jira maali sirratti hin dawwalle maali bilbila. Yaa dhagalaa horii. Hayyaan uummanni aadami horiidha moo namaan jamee. Usoon bilbila irratti hin cufini maaliif nama dawwaltee jee osoo namni addan baafanne bilbila diimaadhaan na gargaara diimaadhaan na gargaaru jira. Miila kiyyaaniin ichi dhaqee tiimamoo akkamigaa asitti gattaa ajeetiin harkaan qabee bikkasa irraa deebisa amma achi dhaqee kan deebisuuf ammoo kan harkaan isa qabuu barbaada. Maaliif na dawwaltee qaalicha si harkaa beemoo isaas maal si godhee jee namni suuta gajjee sagaleedhaan adda nama baafata. Horii. Ni rumaatiin deebisan malee. Abdi. Saadaan irratti hin dawwalin ani boota nama jiru kun boota sinkaatiiti ani dhimma lubbuu bakka dhimma lubbuu keessa jira saatana dhimma lubbuu. Yalla mee khaliifata kan khaliifaan si bira hin jiru. Khaliifaan amma na bira achi qochisi amma dhimma lubbuu keessa jiru walumaa galatti amma sa'aatii sana nutti hin dawwalin nuti dawwala waan irra geenye. Yaaddoon ba'ee jiraan isin ija jira khaliifa. Hayyee akka madaalaaltan amma. Akkamiin godhamee mamee miilaan dhaqeetti mamoo maal jettamee maaliin godhamaa hallajaan na qutee mucaan kuni. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya yaaddoon karaa ol deemu jira. Isaan itti uummata bira dhaqanii jiran. Mee malli maali?
Mee maaliin godha mala takkaan ijoolleen mala na harkaa facaafte yaada lol deemu jira. Isaan uummata harka seenan. Ayya Khaliifaan faan maraataadha ugaa. Maraataa numa seenaa tasaa irran kaayyannee unni numa seenaa bikkasan deemee akkuma asitti abbaa sumee jaaliin ajjeese jedhe musanitti lubbuu isaatiin deemee tama seena. Mee maaliin godha mee? Mee hoomaan godhu sanatti himame. Bilbila itti dawwal diimaa na gargaaran. Itti dawwala diimaa na gargaaran. Mee maal haa godhanii tun? Mee du'aa manna cinaa dhaabbaddaa isin. Ammallee tumaan deebise. Ati bilbila maaliif narratti cuftu ani na siin jedhu baafadhu haadura maaliif namni kun hoggomee kana dawwalaa maal sammuu qabdu. Bakka naa dawwaltee waan baafadhu bitan. Kalaas amma gurraanii dhageessaa mi yaadoon beheeti jira. Uummata yana deebini midhaa maraataa deemnu sanis deebisiti deebi'a. Ammaan isinis dabbadha yaadoon jira beheeti jira. Dhaggeeffadhaan sitti himaa ani tapha akkana kanallee hin jaalladhe dhaggeeffadhu sitti himaa nullee shawwatu fillee wanta tiiviifooti jiru hin beeka gama durallee waan itti duratti dalaatu amma ammoo bakka kana ga'ee hagara namicha yaaddoo tume san ijaan argee miti osoo isa ijaan arguu baadde bakka kana hin beeku. Yaabdi. Ijaan argee ammoo bakka kanarraa inni hin beekne an achitti du'a malee. Yaaddoon beet jiraatiin jechuun jiraalee ofii du'a barbaadde deemiti seeni gaayyaan ganaa sin wajjin hin rakkalu takka yaaddoo wajjin takka sinii wajjin hin rakkalu. Midhaan maraataa sanis hin deemu duraanis hin beekaa Khaliifaanis deebi'iini deebi'a yaaddoon bee ol deemu jira guyyaa sadii hunaan jee guyyuma isin asii kuttan inni behe. Yaaddoo maaltu yaaddoo mataan sin. Ani rabbi baasee jira yaaddoon jira behe jira deebi yookaan isin hin jee deebi'a gurraan hin dhageessaa miti bilbila amma booda narratti cifini deebiin seenini halayyaan seenin soora gurraan dhageessu. Osoo sitti immoo osoo gurra hin dhageessu deemtee halayyaan seenin Khaliifaa jala deemtee Khaliifaan halayyaan haqayaati jalaa deebu. Deebiiti deebi usoo gurbaan duubatti sin agarra deebi'a jala. Aadaa dhuguma walitti ilaaltu namanuu hin dandeenye walumaa galatti. Maali yaadaan dhufe jeetu sittiin kijibaa jila kana eegee sin bikkasan dhahitan sin faradaan sila. Hayyee akkamitti beeyamani? Beheetiin jira uummata jalaa behee namaan na baasee jalaa behee ijoollee takka biraan guyyaa sadii jira jee amma eedaan dubbisee waa hunda wajji haasofnee behee amma ol deemutti hin jiraa jechu jira. Inni isaan dhiisee akkamittiin itti dhufaanaan jechu jira isin taatu soora layyaan seenii naatiin hin jiru hallayyuutti deemtan. Akkamitti nagayuma qaba walumaa galatti. Amma inni nagaya qabaate nagaya isaa booda wal gaafannaati uummata gurbaa jala hin deeminaati gurbaa jala deebisi Khaliifaatti deebi'aa jala hawaalaa ramadaana rambuusin ammaasanii. Amma sittiin dubbatu jira gurbaa deebisi dafii deebii. Khalifa. Boo. Asii watu. Koi deebii. Amma tana dubbiin atiin guddisinaadhaati dafa qaalicheelaa deebi'aati deebinee makiinaa horra naaf dawwala. Usumaan asirratti dubbadhu haala jetti deemtanii hoggamee akkasittiin dawwal narra cimta. Bilbila kaasan eegaleen gataa dawwalutti hin jira hin bu'u. Khaliifaan dhufe kun Khaliifaan dhufe na bira jira amma Khaliifaan na bira gahee na tasbeebee jedhuma yaaddoon dhugumaan yoo bahee sin jedhe ammoo sa'a daanutti kijibdee naani namni. Ayyammaa sana dafaati bikka makiinaa irraa qabatan dhaqaati dafa makiinaa horaati deebi'a. Yaaddoo dura dhufuu qabdan isin. Amma dhufna walumaa galatti namicha sana ammoo akka hirkaan baay'ee namichaan sun akka achii gadi hin baay'ee namicha irraa dalaga karabbiin akkas yaaddoo nagaa hin baase erga yaaddoon achii nagaa naa bee namicha sana dhugaa dalaga namichaan sun akka hirkaan baay'ee namicha sana yaaddoon isa akkanuma jedha namticha hoggaa isin dhuftan isin gadi lakkisa maaliif aisatti ammaan isaa jeestanii hidhaa seenu yaatan isin yaaddoon namtichi masa gadi lakkisin ja'aatiis haay namticha jeeftanii ammaa hidhaan na kufattan isin. Maa jeesneera ellaadho ammaas hidhaa taani baanii hidhaa taan seenuu hin dhaqqabaareen ammaan tatta namtichaatti dhiisaate amma lubbummaan ta'e senu nagaan isin baafatte nagaa iyyoo rabbi isin fiti. Ta namtichaa laaftuma laala. Itti hanne Khaliifatti? Khaliifatti kenna kun Khaliifaan na bira jira. Yoo dhuguma yaaddoon bootaa ta'een ani kaa Khaliifatti jira. Hello Sada. Niin dhagaate kini siin jeeti yaaddoon behee jiraati. Yaaddoon beeti jira dafaati deebi'a. Yaaddoon behee jira irraa dawwalee jira. Sila yaaddoon boonu hirkiteenyaa beektaa? Banniin dubbisee baranaa sagalee isaa isiniin dhageessisa yoo feetan bilbila hin qabu garuutu bilbila namaatiin na dubbisa beheetiin jira egaan bee guyyaa sadii hojii guyyuma isin asii yaatan san behe garuu dhufuu hin dandeenya kalee akka gaariitti edoo hojii haasofnee turre
ammoo isin hallayyaa deemtanii nannaqin amma asii dafaa deebi'a. Akka dagalaatti karma jaatanii namni bilbillee namni nu yaadaa jettanii bilbilallee barattanii kanumatti akka dagalaa jaatanii isin. Ai duuba akkam goonaree baroo nuti seera deessaa deemu jirra. Amma kirii isin hin jeeti dafaa ol dachaa amma yaadoon isa waliin deemu jira jeennatti dawwalee isin osoo yaadoon hin dhufne dura dhufuu qabdanii dafaatii ol dachaa isiniin. Ayyaana biraatu na neexanii isinis amma bilbila kasin dawwalee dhabnaan amma takka yaadoo fi yaadoo tokko amma isin jeetiin osoo yaadu mataa nuti gara nagaleeni. Kalas nuti nurnaati namticha gadandisiin hanga nuti dhufnutti. Namticha maal feetan uli yaadoon bee maal namticha irraa feetan isin? Kalas yaadoo namticha itti jalna kaanuti isa gadandisiin. Qaalicha irraa waan feetan hin qabdanii yaadoon nagaan bee isinis nagaa ummata jalaa dafaa ol deebi'aati isin nagaa dhumnan qaalicha irraa waan feetan hin qabdanii dafaa. Ayyaa nuti dhufnu garuu qaalicha gadandisiin malee. Amma ummata biraa fagaattanii haatanii dafaa bikka makiinaa irraa horan dhaqa. Maallaqa fixanii isiniifin ergamoo maallaqa isin marka jira. Laa maallaqa ni gamnaati. Hayyaa. Kalas namticha gadandisiin haga yaaddoon qaamaan sibira ga'uutti namticha gadandisiin kaasuudhaan ni dhufna. Yalla ayyee nagee an dafaate ol dachaati waa hundaafuu amma yaada keessan beetiin jira umaatii miti dafaas waa hundaafuu maaleenii sirra dhumnaanis naaf dawwalaadha dhufeetiin isinirraa kafalaatti waa hundaafuu naa dawwalaadhaan isinin jaa kalaas nageetti. Ayye. Yalla ayyee nagee annaa tura. Ayye. Daawwattootaa fi hordoftoota fayyaa akkuma agartanii dirqitti kun aannan adiidha laalaa jee ijoollee sana faamsise maaliif nuuma hin dhaga'an uummanni ijoolleen armaa shakkiti maaliif akkana maaliif na shakkamee yaadoon bee jeetiin itti kajibee bika san irraa isaan deebisa ammaaf inni barbaade takannee asirraa ergaa maaliif hin bee jee isaan deebisa ajaa'iba qabaniin isaan ammaan tana yaadoon taatu gadi lakkisii namticha hangaan dhufuun jira. Ijoolleen taatoon gara nuti dhufnu gadi lakkisiin jetti anamma suutatti ulaarraa bareetiin nyaata ol darbee fi itti cufee qulfii isaanii eega isinitti dheeradheetiin jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.